Jirtu qeeroo fi qarree addunyaa mara jirtan oduulee gurguddoo guyyaa irraan tanaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Guutuu viidiyoo kana daawwadhaa, walii dabarsaa, yaada keessanis itti barreessaa. Dura irratti bireeking niwusiidhaan eegalla. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pireezidaantii biyya Raashaadhaa Vilaadimir Puutinii wajjin bilbilaan haasa'uusaa guyyaa irraan tanaa ibsee jira. Haasa'uun kunis kan gartee biyya Yuukireenii fi akkasumas diddaa Ameerikaa fi Raashaa jidduu jirtu irratti wal mari'achuudhaa waan ta'eef kanuma irratti gartee oduuleen tun ni himti. Kanuma keessa yeroo ammaan tanaa Doonaald Tiraamp ani pireezidaantii nagayaatiin ta'uu fedha. Raashaanis gartee akka gartee nagaya barbaaddu nu himaa jirti. Amma yeroo ammaan tanaa waan Yuukireen kana gartee har tokkotti achi keenyee hariiroo teenye ta fuuldura irratti mari'achuu qabnaa yaadaju miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Gama kaaniin pireezidaantiin Ameerikaanaa Doonaald Tiraamp baajeta raayyaa ittisa biyyaa takkaa'uu Pentaganiif kan godhamu yoo xiqqaate parsantii 10 ol irraa hin muraa jedhee yaada isaa ibsee jira. Kunis akkuma gartee eega aangoo fudhatan kana booda waan adda addaa maallaqa biyya Ameerikaa kana gartee haala malee waan hin taane irratti baasaa jiranii kanammoo irreessuu qabnaa jedhanii isaa fi Elon Musk namtichi jedhaniin kan gartee dipaartimentii haaree Doge tan jedhamtu kan gaggeessu baajeta gartee Pentagon xiqqeessuudhaaf murteessanii jiran. Baajenni Pentagon yeroo ammaan tanaa baajeta Ameerikaan baafturraa baajeta sadaffaadhaati. Dubagaa wanni tuni gartee yeroo ammaan tanaa karaa waraanaatiin wanni isaan dubbatan takka leenuu hin jirtu. Pooliin takkaa'u yaanni uummata biyya Ameerikaadhaa yeroo ammaan tana Doonaald Tiraamp hojii isaa karaa gaariitti akka gaggeessu jiru ilaa ammaan tanaa waan inni hojjete kana hunda laalanii akka gartee fuula bareedaa isaa qaban garsiisaa jiraa jedhaniiti odeessaa jiran. Yeroo hedduu hoggaa gartee pireezidaantiin aangoo fudhate baatii takka keessatti waan inni hojjechaa jiru pooliin adda addaa ni baati. Kanatti aansuudhaan akkasumatti gartee wanni itti aanu baatii guyyaa 100 duraa takkaa'u baatii 3 fi guyyaa 10 hamma gartee pireezidaantiin aangoo fudhatee gaggeessa kanatti waan uummanni isarraa gartee yaada qabuu fi waan inni hojjechaa jiru yeroo itti madaalan jedhamtee beekamti jechuudha. Waraanni Israa'el Gaazaa keessaa karaa gartee duraan cuccufanii irra taa'aa turan hunda keessa amma karaa biyya isaaniitti ol deebi'aa jiranii jetti oduun tun. Akkuma gartee amma dura isin himaa turretti Gaazaa nagee gartee amma siisfaayiriitti mallatteessan kana akka lafarratti gartee nageenyi uummata kanaaf bu'u godhuudhaaf yeroo ammaan tanaa waraanni Israa'el karaa adda addaatiin Gaazaa keessaa bahaa jira. Kalee akkumaan isin hime oduu keessatti yeroo ammaan tanaa Gaazaa tana warri gartee Hamaas Israa'el akka injifatanitti biyya magaalaa keessatti gartee olii gad uummata isaaniitti dhiyaatanii gammachuu isaanii ibsachaa jiran. Kun immoo miidiyaalee warra Israa'el biratti akka fudhatama hin qabne yeroo ammaan tanaa warreen gartee faarraayit jedhanii beekaman lola kana gartee fuuldura siidhaa itti deebi'uu qabnaa yaadaju ammallee TV Israa'el irratti oduudhaan dubbachaa jiran. Oduu gara biraatiin Itoophiyaan gargaarsa takkaa'uu liqii biyyootan adda addaatirraa fudhachaa jirtu san kan gartee amma kafaluudhaaf rakkachuu jirtu akkaataa itti kafaluudhaaf deemtu kanarratti warreen liqii kananiif wajjin marii siidhaa kana karaa xumuraatti dhiyaachaa jirtii jedhan. Wanni kunis gartee debt restructuring kan jedhamee beekamu yeroo ammaan tanaa Itoophiyaan yoo xiqqaatte toora doolaara biiliyoona 28 olii liqiin akka irra jirtu oduuleen adda addaa ni ibsiti. Kana keessaa yeroo ammaan tanaa doolaara biiliyoona 1 kan kafaluudhaaf ammaan tana gartee yeroon isaa dhiyaate kanarratti waliigaltee warreen isiidhaaf liqii kannaniif warra gartee akka IMF fi akkasumas European Union irraa deebii isaanii karaa fuulduraatti akka tarkaanfachuu jiran oduuleen tun ni himti. Kana qofa odoo hin taane yeroo dabarte amata lama dura jechuudha 2013 Itoophiyaan doolaara biiliyoona 1 kan gartee liqii silaa kafaluu qabde san irratti akka kasaartee kafaluu dadhabde miidiyaaleen adda addaa ni ibsan. Dhumarratti caffeen Oromiyaadhaa yaa'ii isaanii amata kanaa eegalanii jiran. Yaa'iin tunis gartee akkuma aadaa isaaniitti warreen bakka bu'oota naannoo Oromiyaa irraa dhufanii fi akkasumas warreen paartiidhaa mana keessa taa'anii bakka itti mari'atan jechuudha. Marii tana keessattis akkuma aadaa isaaniitti warreen gartee aangoo irra jiran karaa gartee aangoo biraatti jijjiiranii
fakkeessuudhaaf waan hojii isaanii akkuma itti fufanii jiran. Fakkeessitoota kana keessa warreen gartee akkana duuba gartanitti Addisuu Araggaatii fi warra biraatis aanguma duraaniirraa aangoo biraatti jijjiiranii jiran. Dhiiroo namni gartee aangoorra kaayan dhabameeti moo warruma duraanii kana olii gad oofuun tuni maalumarraa kaate. Namni hedduun gartee waan akkanaa tanarraa dadhabatee jira. Oduun teenya gartee tana fakkaatti.